إنما ركزوا ميت حاسات حاسب تكون اللي أكد حاسب تكون عميت أوكي أكيد ما زين ماران عرات نسيني ما جا نفهم أنا أوكي نما إلمونا ما ركزوا تو تعتيتي جيت شودا ملك هي بس وان تكون جدو أكو ما تيجي تكاني وخد برسي من مدامي قالت وخد برسي أكفي يقول أوكي لا عرفات توفيق كان أرجع عيدي للسي سنسي ترى كران جوبر سنتي سني وان تأمل لا أجفت مني سولي ها تada lagu kan masih himan an kalama laman be visa tada lagu abban fe yokan mo ada batten tesi denga da man janani to rafati jette na ma dage ta dage maryam wan sin jette bulta imbula maryam wan sin jette dage ta jette na man dage ta in dagaw in dista wa maryam sin jette ingota ingol wanna sin jette mara hin ajamta najam damoz sin si kafal to already si ta na ta jette ta nan jette wa kana hunda nan jette nan jennan already kala kanan yo sifana tette ram maryam sifana adem yo hala kanan indemne visa rahada lagu abbana kas jerusun jaruma ani gadi bahe dubba asin jedi kama sin jedi alam biya kana keessa oluma ka'aniituma yoo micattiitani idaa mootummaa keessa galchanii bor oromoon gabbaatee wal kadhatteen alatti jechu akkuma ati jettu kanatti gaduma baanii guyyaa lama irraa hojjetanii ani waa kuni barana mo hankali wan kabata fi mebar wanni jiru kanu malaman yo ka sifana demtu ammuma yo sifana demni ammuma don dalla sisne dura already gara takka yecha ati naata hejette lama ja asbiratti amma mucayyon tuni kunnin sin disu manni yani commenting nama sin disu kana si hima jirti namatu gorsaa jira malee yoo jette isiin qajeelfatta ummanni boolla seena ummanni jirbisaa na dhaggeeffadhu anaan mallee kana wanni jedhe ati na fahamuu didde malee jechuu mucattiin akkayyuu ta'uu akka fedheyyuu ta'uu nama afaan wal beeku nama wal fahamu dhageesse nama wal fahamu wanni nan jedhe warroota keessaan dhufanii karaa WhatsAppiitiin Maryam akkana si goote laal osoo rakkoo takka isiin fakkeenyaaf rakkoo takka qabaattee isii hin argin fira isii fakkaatanii akka nama fira isii fakkaatanii jechuudha dhufanii warroonni akkasii warroota yookaan inboxii tiiktookiitii miti beekuuf warroonni akkasii dhufanii jechootan taane subhaanallah micayyoon tun ilma namaati borumataan dhukubuu danda'a yookaan hin beekamu warroonni jechuudha dhufanii Maryam qoricha nagaddiif qoricha gurgurtiif wantoota hin taane mucayyoo tanaan jedhaniif jedhaa jira malee ani okay naa gadi be mariyooti inin beeka walaakin jechuudha akka namaa tokkotti wanti kun osoo jechuudha osoo bor wanti biraa hin dhufin ummanni oromoo kana dhagahuu qaba osoo awwaata akka mucayyoo tanan godhi osoo mucayyoon tun hin beelayin kuno laan IDC hojjedhe kabajaan baasee fidee biyya namaa kana keessa isii rakkisutti hin jiru fidee mana kiyyee dalaysiisee mindaa isii dhoorgachaa hin jiru warri akkana jedheef WhatsAppiin dhufee jechuudha waa akkanaa kana oofu ummata kana gurra haa buutuuf jedhe malee ani yookaan mucayyoon tun waliin deemaa hin jiru yoo haga fedhe waan fedhe ta'e ila mana madaamiititti illee jechuun namni wal lolee madaamii wali boo'ee fixatee icci jedhee waan meeqa jedhe akkasuma waggaa 3-4 fa'aa waliin dabarsa walii galle mana madaamii yoo deemte osoo lolamin osoo yookaan waan takka hin jedhin madaamiin isii ergattu hin jiru walii galle kun jechuun namni wal danda'a nun nama afaan tokko dubbatu miti yoo afaan tokko illee hin dubbanne nama afaan hin beekneenu namni akkasitti hundi isaanii jechuun ijoolleen ati biyya namaatti argitu kun hundi jechuudha akkasuma jiraatan walii gallee miti. Ani amma be ani sumaaf yaadeetti wallahi lazim Maryam kiyya sumaa miti sumaaf yaade maal sin jedhe beekta Arafaatiin yoo itti amanta ta'e amma Arafaatiin yoo 100% mucayyoo kana akkaan ajajetti na itti amanta'uu sin jedhu na dhageega ammuma be amma warwanni ulfaatu bar ati yeroo hin dubbatta malee nama dhageeffattu yoo itti amanta ta'e isii hin qajeelchaa waan jedhu tokko sii galee akka ati jettetti si bulaarti gaafa ta'e oduu namaa dhiisuun dirqama beekta kana himuun keellee dirqama naa gadashi
dubbachuun kee bareeda baga dubbat haa dhaga'u namni hin dhageenye anillee hanga tokko marrajaa hin qaba hin beektaa miire diskoortii haa ta'u jechaaf dubbachuun kee bareeda garuu amma boodaaf arafaatiin yoo shakkiirraa qabaatte yoo jettee namaa saniin deemti akka an ajajetti hin bultu dalagaa dalagattee nama jijjiiramuu miti jettee yoo itti hin amanne ta'e mucayyoo tana ammallee hin araffanne sii galee yoo lakki homaa hin taane naa deemti qajeeltee akka an jedhutti naa deemaa jirti jette ahla wasahlan jedhii furadhuuti ofirra qabadhuuti waan jiruun waliin deema yoo lakki jette garuu ammallee sa'aatiin hin araffanne lakki danda'an jiru oduu kana mootu ani boodullee hin qaaqamaa qaaqa kan danda'u gaafa jettullee yoo ta'e wanni araffane wayii hin jiru kanuma lamaan siin jechuudha. Maaltu arafadi yoo jettu masalan yaani amma sa'aatii kanatti wanni ati baaste yoo mallaqumaa mire yoo ta'e illee yoo garas illee ka deemu wanni ati amanuu qabdu yoo jettee namaa hin dhagahu jetti okay I will yoo garuu jettee namaa buruqaa qabu san illee hin dhagaa yookaan if boruwaa wayiin harka mucayyoon kun zoorti jettee shakkii kan irraa qabaattu ta'e wanni waliin sicin kun jiru baatii mana madaamii haaseentu mallaqa san itti kadhatanii yoo warri akkas jedhaaru sun itti kadhatanii dirqama godhanii haaseensisanii yoo garuu ati lakki itti baaseera mallaqa hin ta'e isaanuu laal wanni ati fahamitu jira bar wantummaan isaan waan hin taane narratti oofan dhufanii jechuun narra oofaa jiran yaani akka nama amma yaani akka nama micattii tan yookaan miidhee fakkeessanii jechuudha mana madaamii galii oromoo jala maaliif hojjettaa arusii jala maaliif hojjettaa jechaa jiran sii galee eshi kana hin dandeettu ati marootiyya kana hin dandeettu waan itti baaste no him kana hin dandeetta jettee jedhan dhiisi bakka dhiisiiti mucayyoo kana kontirool godhi yoo hin dandeenye ta'e hin danda'u garaas jettee akkana hin danda'u bas waan haganaa baase mallaqni haganaa hubayi irraa kafala akkana iyyuu jedhi dubbadhu kana lamaan wanni si cinqullee hin jiru boru mucayyoon tu yoo kasi fayyaddu ittiin deem yoo ofillee ka fayyaddu yoo ofillee hin fayyadne sillee kan fayyadne itti dhiisi sii galee waan itti dhiisi siin jedhuun kana immoo mallaqaa mi qabahu mallaquma deebi'a kana immoo cinqiin sin barbaachisu atillee hin cinqamin nullee hin cinqamnu wanni biraa jira warri ni taanaaf jedhu yookaan ni goonaaf jedhu haa godhuuf yookaaniif sii galee maa boru ganama biyyatti hin deebi ati maaliif cinqamtaas biratti yoo kasi baasaa jiraatte iqaamaa irraa daladdeemi waliin deemi ummata dhiisiiti yoo kasi xaqqamaan jiraanne immoo waan baastisan asmadhu yookaan isittuu kafali jedhiin dirqama kafaltee gara wayii adeemtu nama harka qabu nama maal qabu warri yoo isin kafaluu hin dandeenye irraa kafalu sun kafaleetu bakka wayii haa godhu dubbii nama kan wanni dhume sii galee malee jettee namaa sin dhiisan nun dhiisan atis jechuudha atis yaaduma isaaniitti galteef ka yaani yaada isaanii yoo siin jedhu mucayyoon tun jechu yaafati ani akka ati barbaadu naan galle akkasiin si barate itti daladdu feetii afaan akkasirraa qabaniifi naan galle bar amma akka gaaf duraa waliin haasofnee deemneyyuu an kanuma siin jedhe yoo adabattii teette inteetti yookaan warratti anatu viidiyoo dalagee namoota qaama hin dandeennaan siin jedhan kana anatu ittiin geessa siin jedhe moo siin hin jenne orgasan illee haasofnee hin beenu amma mootu as biratti waan hin naan galle yoo waliin deemuu ta'e waliin deemu yoo hin deemne ta'e amma yuu sirraa hin danda'a as kennu yoo waliin deemuu ta'e afaan jaraa qabii jettee jaraa dhiisiiti akkasuma waliin socho'e mucayyoo kanuma wanni biraa maal an afaan zoorsise wayii wanni atillee cinqamtu anillee cinqamuuf maali nama of danda'u mucayyoon tun nama mataa qabu yoo dalagatte yookaan biyya gala allaga nama mataa namaatti mar'amu yoo taate biyya haa galtu deemte yoo nama dalagamtu taate nama jettee namaa dhageenye taate si jala adabattee gadaateettu ati immoo na jala adabattee hin teetti kana yoo ittiin amanini dubbadhu yoo ka itti amantu jettee namaa dhiisiiti mucattii waa taate hin jenne barfati wanni ati na fahamuu dadhabde mucattii waa taate hin jenne bara nammas okay mucattii waa taate hin jenne nam wanniin ana haasa'ee warroonni akkasii suni waan hin taane illee narratti illee hin oofinaa mucayyoon tun akka nama tokkootittu mucayyoo tanaayyuu jechuudha haada gorsaan itti himaa jirta moo murtii ati murtii moo gorsaan akkam gorsi yaani waan akkanatu jira uummanni ammas jiraami waan akkanaa jira waan akkanaa mucayyoo tanarratti ooftanii isi jijjiiramuu dhoorkinaadha. Dubbii siin galle fakkii fayyaa qabda. Waan akkasii kana jettee boru gaafa qaaqa itti kaasan hundayyuu kan mas'uularra. Fayyaa qaba. Fayyaa qabda. Salaam alaikum. Waalaikum salaam fayyaa kamal qabe mee Mariam Sifaan hasadhiif tadhaan. Wanni haasa'ullee uumaa xiqqisuudha sii galee. Warroonni akkas jedhaa jiraatan mucayyoo tana yoo kan hin dhiisan ta'e dhiisuu hin danda'anii
An amma waa'ee sanii haasa'an jiru sii galee warra dhiisan jedhan akkana naan jedhaaran jettaami yoo dandeessi itti amantii si faana deemti Arafaat yoo ta'e na faana deemti Arafaat. Bakka jettee namaan dhaga'u oduu akkanaatu jiraaf dubbadhee jedhe. Oduu akkanaatu jira oduu sana haa dhaabaniif haa namni illee gurra bu'uuf dubbadhee jedhe yoo si faana ka deemaa jira. Kulli si uumaa beek. Boru yoo ka illee wanni akkasii mas'uulli si uuma anammoo amma si hima. Akkam yoo jedhu. Boru yoo waa wayii haasaa wayii si kaasanillee akkasiin jedhanillee ol baatee dubbachuu hin qabu hin dandeettullee mas'uulli si uuma. Waan kana ni fudhatta mucayyoo tana itti amanta kontiroolii isii akka ati jettee sii bulaarti. Yoo sii bulaa hin jiraanne immoo kaansel ammuma kana haa deemtu bakka yoo. Sirri fahameetu ni garuu borullee hin dhuftii siin jedhaara fahamee jira sirri fahamaan. Fahamee jira garuu sin dhiibu siin jedhaara dubbiin kun. Waan anamma haasa'e wanni fahamee wanni ati haasofte duydaa fi gara akkamitti duydaa fi gara. Wallahi fahamee giltee sitti maa wanni ati fahamte wanni ani fahame maali naan jee. Mucayyoo tana seeraan dalagataa jirtu ka anaan walii galtee taa'aa jirtu ka yookaan akkana na waliin deemaa jirtu keessaan dhufanii akkana si godhaarti Mariam akkana si gooti Mariam akkana si gooti. Naam. Ilala nagee Mariam qoricha akkana si gooti waan akkana si gooti Mariam si jaanjessite maal jette anuyyuu quba qabaa miti sii galee waan kana mee quba qabaa osoo quba qabaadhu baadhe riikardi hin qabuun Mariam isi berapa imana badami sani mata kasani malam dikani irafti godani me nama kana haso nama sani mata kalama irafti godani laal fati kasanille nan cinqil sagalee an shari sirra godhe san keessa gizee Maryam qoricha si obaafte amma himaatu intani fugar Maryam sirra dubbata rabar akkana si godani waan akkana si godani kootu nu hinjirra gareedhaan hinjirra ijoollee arargeeti nu gareen akkana hinjirra ijoolleen saartuun faallee si jirani intinaan faallee si jirani suudii nuti akkanatti walii garmoofne akkana si goona isiin akkana si godhaarti mucayyoon akkana si godhaarti wallaahi azim riikardii qabaan qasaman billaa isin dhageessi nama kuma lamaa miti. Inta azabdan akkana si godhaa jirti ijoolleen teennanii jiranii gamtaa taanee gruppii taanee waan akkanaa kana si goona dhiisi ofirraa viizaa isii kenninaafi ati dhuftee mana madaamii isaanii matakkaa lama miiqitee achi booda iraftiidha giddiidhaan si dirqaa jiranii si argaa jirra waan akkanaa si godhaa jiranii wallaahi akkana jedhanii qasaman billaa riikardii isin dhageessisan an aaree Arafaat tanaa bilbile isin bira jirti gino wanni akkana isin jedhaaran warri si gorsaaran Maryam si miidhaarti. Ijoollee Suudi Arabiyaa jiran ijoollee Arabgeeti nuti akkana si goona gruppii taanee ati maal godhuu saani matakka lama miicitee wanni jetta isiin walii gadi si oofti saa 24 ni baasti yoo amma